Guyyaarraa magaalaa Adaamaarraa qaxxaamuruudhaan magaalaa Burraayyuu keessatti argama. Lammaa Abarraa hoggaa 13 siree gubbaa jira. Fincaan isaa kan to'atuuf kaateteriidhaan sagaraa isaa to'achuu hin danda'u. Yeroo ammaa kana siree gubbaa hoggaa 13 jira. Harmeen isaa waa'ee Lammaa Abarraa maal jettu? Anis kanuman jedha ilma koo waan waaqayyo sinaa eebbisuu na gargaaradha. Uumaan harkaa dhabee waan ani itti yaalchifadhu nan dhabee waan ani itti kennuyyuu nan dhabee qabeenya harkaarraa fixadhee na gargaaradha. Waaqayyo sinaa eebbisuu. Eeyyeen harmeen Lammaa Abarraa yaalchifachuuf qarshiin dhabee gargaaruudhaaf immoo garaan dadhabee jedhu. Lammaan maal jetta waa'ee kanarratti? Yohanis akka ogeeyyoonni natti manitti lukti kun akkanarraa ciccitee carraa hojjeeridhaan socho'uu akkan qabu natti himan garuu harka duwwaan ta'ee kanaaf na bukkeedha. Maatiin koo hoggaa dheeraadhaa fi hoggaa 13 waliin dhama'aa turanii miilli koo lamaan narraa muramee sibiilli duuda koo keessa galee wilcheedhaan akka socho'u manni yaalaa natti himee ture. Kanaafuu harkan nu qal'ate maatii kootu na waliin dhama'e. Kanaaf uummanni Oromoo biyya keessa biyya alaa jirtan karaa fuula tiiktookii Abdii Wallaggaa jedhuun guyyaa jimaataa fi sanbattikaa galgala saasa duraa jalqabee gargaarsa isaa waan taasifnuu fi koottatiin waliin gargaaraa isin hin jenna. Quncee wal gargaarte darbeeti nama gargaaruun immoo namummaadha. Obboleessa keenya kanaafis yaaddanii akkan waliin taatanii lamaan waliin gargaartan isin hin jenna. Jimaata sanbattikaa galgala wal argaan keenya mana tiiktookii Abdii Wallaggaatti saasa duraa ta'u isin hin jenna. Ulfaadhaa. Guyyaa har'aa magaalaa Adaamarraa qaxxaamuruudhaan magaalaa Burraayyuu keessatti argama. Lammaa Abarraa hoggaa 13 siree gubbaa jira. Harmeen isaa maal jettu waa'ee Lammaa Abarraa? Waa'ee mucaa kootii ani wannan jedhu yaalchifachuutti harki koo duwwaa ta'e harkaa hin dhabee. Dhiisuufiitti immoo garaa koo hin dadhabee ilmoodha. Na gargaara hin jedha kaani waan. Eeyyeen harmeen isaa yaalchifachuudhaaf qarshiin dhabee dhiisuudhaaf ilma kootii garaan dadhabee jedhu. Lammaan immoo maal jettu waan kana? Ani immoo egaa yaallamee akkan fayyoo ogeeyyoonni abdiin turanii ani garuu yaallamuuf harki koo duwwaa ta'e ammas carraan ani qabachiisatu maafuu ta'e kanaaf odoon gargaaramee akka yaallamu abdiin turaniif. Kanaafuu Lammaan illee osoo yaala argadhee osoo qarshii ga'an jiraate akka fayyoo abdii guddaan qaba rabbii waliin ni jedhan. Harmeen immoo isa yaalchisuudhaaf maallaqaa fi qabeenya qabnu isatti fixannee jechaa jiru. Uummanni Oromoo bal'aan biyya keessaa falaa jirtan. Quncee wal gargaartee darbeeti waan ta'eef nama gargaaruunis namummaa waan ta'eef miilli isaa lamaan kun irraa muramee sibiilli dugda isaa keessa galee wilchariidhaan akka socho'uu danda'uuf akka jiraachuu danda'u waan itti himamaa turee fi qarshii waan harkarraa fixatanii waggaa 13 gubbaa mucaan keenya obboleessi keenya kun siree kana gubbaatti hafee fi guyyaa jimaataa galgala mana tiiktookii Abdii Wallaggaatti sa'a 3 irraa jalqabee sanbata xiqqaallee sa'a 3 irraa jalqabee sa'a 3 irraa jalqabee gargaarsa Lammaa Abarraa waan goonuuf akkan waliin ta'uudhaan akka nuuf gargaartan isin hin jenna. Galatooma. Kabajamtootaaf jaalatamtoota ilmaan Oromoo biyya keessa biyya alaa jirtan. Guyyaarraa magaalaa Adaamarraa qaxxaamuruun magaalaa Burraayyuu keessatti argama. Lammaa Abarraa hoggaa 13 siree gubbaa jira. Harmeen isaa yaalchifachuudhaaf qarshiin dhabee dhiisuudhaaf dhala kooti garaan dadhabee jedhu. Harmee waa'ee Lammaa Abarraa maal jettu? Ani kanaan ani jedhu yaalchifachuudhaaf harka qullaan ta'ee duwwaa ta'ee nan dhabee irratti fixadhee tan dadhabee amma immoo waan ani itti yaalchifadhu nan dhabee of harkaa hin dhabee sumarratti an fixadhee nan qabusi amma immoo waan ani itti jiraachisu algaadhuma kana siree kanarratti waan ani itti kennu nan dhabee na gargaara hin jedha. Akkas jedhu Lammaan maal jettu waa'ee kanaa? Anis egaa akka ogeessonni naan jedhetti lukti koo kun lamaan narraa ciccite biranni dugda keessa naa galee akkan hojjedhullee yoo natti manii harki keenya duwwaa waan ta'eef egaa omaan dhabee kanaaf. Egaa Lammaan illee yeroo ammaa kana gara mana yaalaa deemee miilli koo kun lamaan narraa muramee sibiilli duuda koo keessa galuudhaan yoo mana yaalaa deeme akka fayyu natti himanii turanii jedha. Maatiin koo waggaa 13 na waliin dhamanii yeroo ammaa kana neeffataniis jiru dadhabaniis jiru jedhu. Maarra isinis namoonni namummaadhaaf garaa laaftan quncee wal gargaartee darbahiiti nama gargaaruun namummaadha waan taateef karaa fuula tiiktookii Abdii Wallaggaa jedhuun guyyaa jimaataa fi sanbattikaa galgala sa'a 3 irraa jalqabee gargaarsa isaa waan taasifnuuf akkan waliin taatanii nu waliin gargaartan isin hin jenna. Ulfaadhaa.